Kena xumurree jirraa iccitii shanan namni shan fudhatanii gara Islaamummaa dhufan wayiitu iccitii wayii ba'ee tokkoffaa faayidaa argattu Islaamummaa irraa faayidaa argattanii asitti immoo jabaattaniitu dhuftanii hojii wangeelaa hojjettu jechuudhaani faayidaa barbaachaaf namoota shan nama Islaamummaatti dhamdheetu wayiitu jira. Inni lammaffaan immoo iccitii Islaamummaa nuu baastu. Iccitii Islaamummaa keessa jiru nuu baastu jedhu Islaamummaan iccitii hin qabu. Quraanni ollaan irra qaraamaa oola. Salaanni iidaa salaanni gaafa ayyaana karaarraa namni hundumtuu kaameraa waraabbataa oola. Salaataa fi quraana kenna malee nuyi Islaamummaa waan iccitii qabu hin jiru. Salaanni keenyas ala jira. Quraanni keenyas ollaan irra guute buufatanii dubbisuu danda'anii. Inni kan biraan immoo namoota gara Islaamummaatti waaman kana butachuudhaaf dadhabsiisuudhaaf irratti kurfaa'aniitu maqaa balleessuudhaaf irratti walii galanii giruuppii hidhanii waasaappiidhaan giruuppii hidhataniitu yeroo hundumaa marii akkasii akka isaan qaban infoormeeshinii wayiitu ba'ee akkasii namoota gara Islaamummaatti waaman namoota fuulduratti deeman kana tarkaanfii hedduu duubatti deebisuudhaaf namoonni kun humna jaarrataniitu Islaamummaa keessa akka dhufaniif akka isaan turan quba qabaanne jechuudha. Akkasumallee namoota walitti buusuudhaaf Islaamummaa keessa namoota walitti buusuudhaaf ustaaza tokko fuudhanii mata duree godhatanii arrabsanii sammuu namaa keessaa baasanii waa'ee isaa irratti namoonni gargar cabee akka namoonni wal arrabsaniif tokko ustaaza sana deeggara tokko immoo darasaa sana deeggara yookiin sallamtee sana deeggara isa booda musliimoota kana gargar cabsuudhaaf tokkummaa jaalala isaanii balleessuudhaaf musliimii yoomuu gargar hin cabu sababiin isaa kan hin jenne waaqa tokkotti gati amanuu fi musliimii akkatti gargar cabu hin qabu waaqa gargar cabsatu hin qabu ka lamas hin ta'u waaqa gargar cabu gati hin qabneef islaamii gargaritti gargar cabullee hin qabu. Inna yoommoo kana hundumaa dadhaban immoo dhumarratti hundi isaanii torbee tokko keessatti kafaruudhaan Islaamummaa arrabsiisuu namoota arrabsiisuu iddoo garaa garaatti suura ka'atu maal sana gadi baasaniitu ila mooraalii saayikoon jira mitiilee waa ergama akkasii fudhatanii ba'aniitu iccitiin sun harkaa fashalaa'ee iccitii akkasii nu geesse jirti kanaaf namoota akkasii irraa bor warra dhufanis amma warra jiranis of eeggadhaa take careful sarara diimaadha jechaa jira yaa ustaasa kenna dubbadhaa banadhaati ulfaadhaa. Ustaz Amdi, oke? Tahir, Ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta Habib naguma? Akkam jirtu nagaadha? Alhamdulillah jirra waan baay'ee dubbatteetta waan murteessaa waneeti dhiisteen jiru. Nutis galgala kana wanga tokko waan takka irraa dubbanne ijoollee keenya shamarranii baay'ee ittillee lollee eekamnellee dhaamsallee dabarsinee fi ijoollee keenya rabbiin nama dhaga'u rabbiin nuuf haa godhu. Wallahi ati immoo dhaamsaa fi waan jiru hundayyuu himteetta yoo namni dhaga'u ijoolleen yoo dhageessan wanni abdiin asirratti dubbatu kun hundi dubbii dhugaati. Dubbiin kijibaa takka keessan jirtu. Jarri kun warri har'a wal duukaa deeme kunis jalqabuma jarri kufrii fudhataniitu kan rabbi yeroo quraana keessatti nu dubbatu waqad dakhaluu bil kufri wa hum qad kharajuu bihi nun jedha. Jarri jalqabuma kufriidhaan dhufanii seenanii kufruma isaanii fudhatanii bahanii akkas nun jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf jabaattanii warra irraa of eeguu qabdan kana sichis ni jira sichis wanni akkasii ni dhufa warri karoora kana qabatee dhufu borillee nu dhufaa barra. Kana duras akkasumatti as gahe diinii kana fatanuudhaaf wanni jarri hin godhin hin jiru. Zabana rasuulaatis akkasumatti dhufanii munaafiqoonni huccuu islaamummaa uffatanii keessaan kaafiroota wajjiniin ta'anii dhufanii nabii irratti nuun nabsaa turan sallallahu alaihi wasallam. Wanni kun borillee ni dhufa da'awaa dadhabsiisuudhaaf amantii islaamaa dadhabsiisna jechuu abjuutanii abjuu kanaan dhufu
abjuun isaanii abjuu ta'eetuma fudhatanii bahan. Wanni fidan tokko hin jiru. Nuti ammoo ijoolleen asirraa sooshaal miidiyaa wanti dhaamsi guddaan isinii dhaamamu warruma sooshaal miidiyaa kanarraa gowwomsamu ijoollee shamaraa ijoollee miskiina biyya Arabaa jirtu mana madaamii jirtan kana hin gowwominaa jechuuf wanni guddaa wanni asirraa isinii lallabnuu fi abdii kiyya barakaa rabbi si haa godhu umrii kee rabbi si haa dheeressu sabaata gaarii rabbi si haa kennu jawaadhu inshallah addoo dubbadhu addisuma dubbatu inshallah. Fadhaayi addoo salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii jirtu isin? Akkam jirta nagaadha? Please stay careful. Please of eeggadhaa obboloota keenya ijoolleen durbaa of eeggadhaa. Obboloonni keenya durbaa of eeggadhaa. Ijoolleen keenya biyya bakkee jirtan ijoolleen keenya dhiiraa warri bakkee jirtan please of eeggadhaa. Maal taatan isin? Maal islaamummaan namoota miliyoona meeqa qabdi? Hirrina namaa qabdi moo islaamummaan? Hirrina namaa qabaa islaamummaan? Namni hundumtuu islaamummaa keessa taa'ee wal teessisa. Utuu islaamummaa kana iddoo tokkotti walitti namoota musliimota bakka tokkotti qabanii bakkiyyuu hin ga'u iddoon hin ga'u mee maal nu godha? Sobaan dhufii waa meeqa sirraa cira waa meeqa sirraati hintineedha maal sii godha kun? So namoota kanarraa of eeggadhaa. Namoota kanarraa of eeggadhaa. Ammallee oolanii bulanii kutatanii kan isaan hojjetaniif kan isaan ergamaniif isaan abbaa qabu nama abbaa qabu duukaan rakkadina. Nama abbaa qabu duukaan cinqamina. Nama abbaa qabu duukaa mataan cabina. Nama abbaa qabu sossobina. Islaamummaatti waliin sossobanii islaamummaa maaloo jedhanii kadhataniitu fudhatu nama harkaa. Islaamummaa maaloo jedhanii boo'aniitu nama harkaa fudhatu. Mikinaatu isuma mataasaa ibiddarraa hambifti malee si'isatti islaamummaatti waamuuf yookiin immoo abdiif waan inni godhu tokkollee jiru namichi waan islaamummaatti dhufuuf. Nu islaamummaa keenya lallabu itti fufna. Lafti haa dhaga'u, dachiin haa dhageessu, galaana dhaga'u, mukii haa dhaga'u, samiin haa dhaga'u, qilleensa dhaga'u yoo barbaade. Nun islaamummaan kun dhugaa ta'u itti fufna. Namni haa dhaga'u hin dhaga'iin. Isinii galee namni haa dhaga'u hin dhaga'iin. Abbaan rabbi qajeelche haa qajeelu. Abdiin yookiin ustaasii yookiin sheekii tokko immoo nama qajeelchuu hin danda'u. Kan nama qajeelchu rabbuma. Kanaaf nama jalan kufiinaa. Nama hin kadhatiinaa. Dhaamsa koo isa dhumaaf namoota akkasii irratti waan dubbachuu barbaadu isa dhumaa waan dubbadhe natti fakkaata. Kanaaf of eeggadhaa. Har'aa booda dhimma kana irratti ustaasonni arrabsamuu hin qabani. Sheekonni arrabsamuu hin qabani. Ulamaa'onni arrabsamuu hin qabani. Daa'onni arrabsamuu hin qabani. Daaraan abbaan barbaade kaleessa daaraa keessaa dhuftee kaleessa jireenya akkasiin jiraachaa ture jetteetu abbaan barbaade ustaasa arrabsuu hin qabdu. Abbaa ilaa ustaasi kun inni har'a kophee irratti kophee kaalsii turkii birrii 500 400 bitte ati itti bittee uffachiisaa jirta. Ustaasa inni arrabsu kun garuu kaalsoo caammaa yuutuun uffatiin miila isaa kana kokkutee koomiinsa babbaqaqeetu quraan hoomacha shaata kan isaan quraana kana nu biraan ga'an akkasittidha. Gatiin dhabsiisina quraanota ustaasota keenya. Gatii quraanaa hin hir'isina gadi hin buusina gatii islaamummaarra akkasiisina. Maal taatan isin? Maal taatan? Wallaahi har'aati paantii birrii 500 1,000tti bittaa. Surree ciccitaa uffatee quraana kana baratee asiin ga'e ustaasa tarraa rabsaa jirtu bara. Utuunni quraana kana baratee asiin hin geenye ta'e har'a nu harka salphatee bar quraanni kun. Wallaahi utuunni miillaatti ciccitee qoraattiidhaatti waraanamee dhagaan rukutee qeerra mee ustaasota ilaalamee. Mee qeensa isaanii ilaala nun qeensa keenya qorannee maal kana fakkeeffanneetu miila keenya warra naqannee laayivii irra iyyinee nama wal nyaachisaa oolla nun. Isaan garuutu qeensa isaanii gad jettanii ilaaltanii ustaasonni qeensa qaban qubaan lakkaa'amu. Dhagaan qeensa isaanii irraa ciree fixee qaraatii baadiyyaa magaalaa keessatti jooranii gammoojjii keessa qaraatii dhaabatu jooranii. Asi babbat itti yaada malee maal taatan isin? Ara itti yaada obboloota keenya. Nama kaleessa surree raasaanii raajidha jettee dhuftee ergama abbaa ta'ee fudhattee dhuftee ara isin haa dabbaru wallaahi billaa isin haa dabbaru. Har'aa kaasa onnee islaamummaa qabaadha. Ejjennoo islaamummaa qabaadha. Diinii kanaaf dhaabachuudhaaf onnee keessan boqoffadhaati ka'a. Abbaan barbaada. Abbaan isaa ta'e islaamummaa qabatee taafu. Abbaan isaan taane waan ta'eef namichuma abbaan islaamummaan malee siif obboleettii koo maal godha? Siif obboleessa koo maal godha? Mataa isaaf islaamummaan nama fayyidu tokkollee hin qabu. An ustaasamdi yookiin immoo
xaayir yookiin immoo Ahimadiin fayyaduudhaaf islaaman taanen har'allee isa fayyaduudhaaf dubbachaa jiru. Borillee isa fayyaduudhaaf dubbachaa jiru. An ustaasa sheekan fayyadu tokkolleen qabu lafa kanarraa. Musliiman fayyadu tokkolleen qabu lafa kanarraa. Ofiif for myself. Ofii koofi mataa koofi dhuunfaa koofi waan numtu waan godhu. Ofii koofi. Wallahi. Malee waan meeqatti yaada namoota caakkaa keessatti arangamaan uffatarraa ciree quraana qaraa dhufanii har'a maqaa ustaasa baattatanii ta'an nama guyyaa tokko aliif baan jenneef ustaasa kana narrabsiina sheek kana narrabsiina ara please isinaa dabbaru wallaahi isinaa dabbaru daa'ina narrabsiina maal keessa akkasana amma Ibroon Jamaal si'a meeqa jedhameera erga anaaf Ibroon Jamaal ji'a ja'amoo torba keessatti erga wal barree mucaan kun si'a sadii moo afurii dhammaa jira. Mucaan kun maal godheeti? Dhugaa islaamummaa kanaa lalabuuf jedheeti. Magaalaa Finfinnee keessa bargarii nyaata miila isa warra naqatee laayivii irraa akka barbaade iyyuu hin danda'a. Mucaan kun nama barateedha. Mucaa afaan barbaade afaan Arabiffaa, afaan Oromiffaa, afaan Ingiliffaa nama danda'udha. Dandeettii cimaa nama qabudha bara. Mucaan kun baadiyyaa Shaashamannee taa'ee kan inni gatii kaffalaafii jiruuf maaliif? Maaliif? Sanfabar yoo gargaaru barbaade isaan gargaartu akkamitti isaan akka quraana qaaraniif akka isaan itti baratan anatu beeka isaanii beeka qaaman akka ijoolleen wajjin ta'anii aliifii warra baratanidha isaan nuun barsiisuuf jecha utuu kitaaba qara'uu danda'anii nama nu wajjin aliifii qara'anidha isaan nuuf jecha Usi nama gargaaru qabdu yoo ta'e nama waggaa 3-4 islaamummaa keessa ture gargaara. Kanarraan kana si gaafata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمانو ارغان غان سني دربيرا ارغا باي نوتتلي دبرسا جرو او كانس مو bal'inaan akkanatti dabarsuu baannullee dabarsineerra yeroo baay'ee dabarsineerra mana Ahmadiittillee dabarsineerra sirri kun sirriidha waan nu galee jiru waan nuti arginee jiru dookumantarii waan nuti qopheeffannee jiru gowwoomina sagaleen banees naggeeffachiisuu danda'a ammaan sagaleen banees naggeeffachiisuu danda'a nama ustaas Faraan ustaas Awwal irratti hojjechuudhaan dawwalee nu haasofsiisaa ture qaamaan aangaruu hatteedha nama barate waan ta'eef riikoordiin godha yeroo sana. Yeroo sana maaliin godha recording godha. Sagalee banees hin dhaggeeffachiisan. Sagalee banees hin dhaggeeffachiisa. Waan jedhamaa ture waan namichi kun jalaa ture jechuudha. Sagalee isaa akka carraa qalbiin koo waan na beektuuf nan waraabbadhe. Booda wanti kun hin fayyade. Dookumantarii lafa jira amma guyyaa dookumantarii gadi yaa'uuf ta'a. Isinii galee. Nuti nama amantaadha. Garuu wannan dhaamsa guddaa isinii qabu ijoollee keenya shamaraaf. Warra aliifin dhaabbatamoo hin ciisaa hin beekne. Kaasatan ijoollee durba 2-3 nan beeka. Duriyyee qubee afaan Oromoo barreessuu hin beekne miidiyaa irratti. Warruma kanatu nu rakkisaa jira. Ijoollee duriyyee aliifin dhaabbataa fi ciisaa kan adda baafatanii hin beekne. Isinii galee macarrashaadha kun. Hin dhaabbatamoo hin ciisaa aliif. Adda baastee hin beekne. Qubee guuttee hin barreessitu. Mucaa kana nu rakkisaa jirti islaamummaa keessaa.
atillee obbeeytee of eeggadhu. Haalli obbii baanee viidiyoo sirratti hojjetin jechuudha. Nuti abbaan barbaade qabatu abbaan barbaade kafaru. Inna atadinaa rabbiin jedhu yoo barbaadde saamanii yoo barbaaddes kafarii. Garuu maaliin qopheessee suratul kaafiin keessatti azaaba laalessaa warra kafaree qopheesseen jira. Carraan kana eeggatu kanuma. Azaabni laalessaan warra kafaree qophaa'ee jira. Nuti maal gochuudha geessisuudha. Wama alaynaa illa albalaag. Wanni nurra jiru geessisuudha. Karaa naqaa kan inni isinitti himudha. Yoo diddee fudhattanitti fayyadamtan yoo dhabdan carraa keessan waan isinii godhuu hin qabnu. Isinii galee walaakin adaraa wanni nuti isiniin jennu ijoolleen keenya gadi taa'aatti dhaggeeffadha. Gaafa namni barsiisota adda baasuudhaaf garee shahadaa kan adda baasuudhaaf dhufee itti hamatu namni kun akka eessaa ba'ee dhufee natti har'a. Kaayyoon isaa maaliif? Why is the reason? Mata dureen nuti qabatee dhufe maaliif? Kana qabadhu yoo nama sammuu qabu taate. Maaliif dhufee natti hamate? Kaayyoon namicha kanaa maali jechuu qabadhu. Nama garee shahadaa har'a bar Yohaannisiin tokko kan barsiise musliima bar. Yohaannisiin tokko kan barsiise Quraaniisi Yohaannisiin tokko kan barsiise musliima nuti jechuudha. Of jajuu fi miti dhugaa jiru dubbachuudha waan ta'eef. Kanaafuu nama dhufee gaafa namni waa isinitti hamate maal gootu? Wanni kun akkasii bakka keessaan qabadhu shakki nama sana. Nama harruma asallame harruma kee uummataa ol kee uummataa intinii ta'u dhufee ustaazota gadi xiqqeessu ustaazota jiru nan dubbadhe deekas ta'u qabadhu. Abdii waa hunda dubbateera wanni dubbadhu illee hin qabu. Kanarratti isiniin jedha obboleessa kiyya qaalii rabbi sirra haa jaallatu. Waa'ee keetis ta'e waa'ee ishee gootis ta'e waa'ee keenyas ta'e sagaleen riikoordiin nu bira jira. Wanni namni nuun jedhe hundi isaan bira jira. Anaan irraa qabe jechuudha. Si biras jira. Ustaamdii biras hin dhabamu. Mataan qabatee jira. Hundi nama qabatee jira. Guyyaa tokko maal ta'a dookumantariin gadi isinii yaa'a. Warra sobee ammaa nama abdii lakkaa'immaan akkasitti nan beeka. Warra deemanii miti warra keessa jiran beeka. Nan beeka maaliif ansila kaayyoon kan komaanni afalaa yatadabbaruun al-Qur'aan rabbiin. Qur'aana kana hin gamaggamanii. Namni Qur'aana kana sammuu keessaa qabu nama hin gamaggama kaayyoo namicha nama kana. Gaayibii waan fuuldura ta'u gammatee himuu baatusi shakkiin qalbii isaa keessan dhaga'ama. Namni kun maaliif deemaa jechuun nama keessan hin gala. Qabachuu dandeessaa jechuudha yeroo sana. Kanaaf osumatti sirraa gabaabsaa ustaazamdii jiru addisuu jira asii xaahirtu jira. Kanuma jechuu barbaanna qalbii keessan gadi dhaabbadha ummadaadha. Maaliif dubbataarra? Maaliif dubbataarra? Eessa deemuuf dhufne? Eessaa kaanidha? Maaliif dhufne? Maaliif islaamummaa keessa dhufne? Birrii fi miti islaamummaa keessa kan dhufamu. Garaa keessa muradhaa namni birrii fi islaamummaa keessa dhufta yoo jiraatan achuma ta'a afootolillaa. Sinii galee achuma ta'a. Achitti isin gargaara yoo ta'e achumatti nu gargaaradha. Islaamummaa keessa Rabbi maal jedhaa? Islaamummaa keessa gaafa galtu hundoom isee gasiirra qoramtaa'edha. Rabbi tokko siin jedha kana. Islaamummaa keessa gaafa galtee isee gasiirra qoramtaa maaliif nama dhugaa dubbatuu fi nama soba dubbatu adda baasuudhaaf Rabbi qoree nama laala. Islaamummaa gaafa keessa qabeenya keessa irraa fudhatama, obboleessa keessa jibba, maatii keessa jibba. Kanatti qophaa'e kottu yoo islaamummaa jannata jireenya bara baraan argadhatte. Kanuma qofaan isiniin jedha. Asumatti isinirraa gabaabsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhu ayme. Akkasii egaa ergaan namoonni shanan kun ergama isaan shanan qabaatanii dhufanii waan baay'ee irraa dubbanneerra. Ustaasamdii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدي خينيا أبليين كي يورقوا باقة جلا جرتان ديرا دالان هندي خيسانو أنا اللي قمخ يامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جاكم جرتان باقة نافجراتني قرص بريدا وهي رجرتان قولني نما خيسا جروف إفادة Inumaan isinumaan dhaggeeffachuu jira. Maalitti akka jirtanii fi waa'ee maalirraa akka isin dubbachaa jirtan illee keessaa gadi fageenyaan hubachuu illee dabaadhu. Beeyti bultuu bayyanatti jaanii itti fufamee isinuma dhaggeeffadhee hubadhu. Xumurree sirraa ustaasa